Nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu har'as dubbii gooftaa qabannee dhiyaannee irraa karaa abdii dhugaatiin dubbii wangeelaa kana namoota biraan akka geessan sheerii akka gootan namoonni akka ittiin fayyan namoonni akka ittiin jajjabaatan galataaf ulfina gooftatiif akka ta'u akka gootan jaalala gooftas yaadachiisuun barbaada. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Har'a irratti dubbachuuf kanan deemu akkuma kanaan dura irratti dubbachaa ture macaafa Qolaasiyees kan irratti barumsa barachaa turre. Lakkoofsa 1:14 kanaan dura irratti dubbadheera. Har'a immoo lakkoofsa 15 haga lakkoofsa 29 irratti dubbachuuf hin deema. Waaqayyoon dubbii isaatiin, gorsa isaatiin, jaalala isaatiin waa hundumaan eebba karaa hundaan nu barbaachisu akka nu eebbisu abdiin qaba. Waaqayyoon warra wangeela kana dhageessaniif, warra wangeela kanaan fayyitan, warra wangeela kana immoo namatti sheerii gootan, bara kana bara wangeelli nama bira ga'utti barbaachisu, bara onneen namaa, sammuun namaa, jireenyi namaa ittiin manca'ee jiru, rakkoon ilmoo namaa ittiin guddatee jiru kana karaa wangeelatiin, nageenya wangeelatiin, qabbana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, fayyina gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka bira gahamu baratti baay'ee barbaadamu keessa jirra. Kanaaf nama fayyaniif, namoota fayyina isaanii barbaachisu, tasgabbii, qabbana, nageenya isaanii barbaachisu wangeelli kun akka isaan bira ga'u kadhannaa kooti, abdii kooti. Boleeyyan warri kana dhageessanis ergaa kanaan namootan akka geessan isinitti dubbachuun barbaada. Wangeellis kan gooftati, kabanyisa waaqayyooti, nullee waaqayyooti, waa hundumtuu waaqayyooti. Namni keessaa waa qabaachuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf har'a lakkoofsa 15 haga lakkoofsa 29 lakkoofsa xiqqoo bal'aa ta'a. Garuu yaada isaa walumatti sissisuu yookaan walitti fiduudhaan waa tokko dubbachuu yaala. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Lakkoofsi 15 haga lakkoofsa 29 kun walumaa gala waa'ee Kiristoos olaantummaa isaa, Waaqa waa hunda uume ta'uusaa, Waaqa waa hunda dura ture ta'uusaa waa'ee Kiristoos dubbatudha. Kanaaf mata dureen yaaduma kanaa gaafa laaltan Kiristoos hundaa oli kan jedhu. Kiristoos waa hundaa oli. Waaqa waa hundaati oliin. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu, Waaqa isa tokko ta'een Waaqa qixxee ta'e, maalummaa waaqummaa isaatiin qixxee ta'edha Kiristoos. Kanaaf waa hundaa oli. Namaa oli. Uumama lafa kanarra jiru oli. Waa hunda kan uume isa. Waa hunda kan jiraachisu isa. Waa hunda isa kan dhaabe isa. Kanaaf waa'ee Kiristoos dubbata. Lakkoofsi 15 maal jedhaa? Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamneetiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Waa'ee Kiristoos dubbataa jira. Kiristoos bifa Waaqayyootiin ijaan hin mul'anneeti. Inni waa hunda duras tureera. Waa hunda duras tureera. Kana waa'ee Kiristoos dubbata kutaa macaafa qulqulluu kuni. Egaa akkuma kanaan dura dubbachaa ture. Ergaa warra Qolaasiyees kuni waldaan Qolaasiyees kuni baay'ee chaalenjii ta'a kan turte. Waaqummaa Kiristoos fudhachuu kanarratti waldaan kun chaalenjii guddaa keessa turte. Waldaan Qolaasiyees kuni hojii gooftaa keenyaa hojjechuu irratti, ergama wangeelaa dabarsuu irratti hojii gurguddaa waldaa hojjettedha. Garuu bu'aacii baay'ee keessa bahuu ishii immoo asirraa argina. Waldaa kana keessatti asuma ergaa kanarraa Kiristoos hundaa oli kan jedhu kuni Kiristoos waa hundaa ol ta'uu dhabuusaa namoota shakkantu waldaa kana keessa turan. Warra gaggeessitorraa jalqabee jechuu gooti. Rakkina gurguddaa keessa warra turan kana adrees gochaa jira ergaa wangeelaa kun. Itti himaa jira, yaadachiisaa jira, kakaasaa jira. Kanaaf maal jechuu isaati Kiristoos waa hunda ture. Hundaa ol ture. Yeroo jedhu maal dubbachuu isaati? Kiristoos fakkeenya Waaqati. Yookaan immoo Waaqa isa mul'anneef imeejii Waaqa invisible ta'e Waaqayyo ijaan nun argine harkaan hin qabne. Kanaaf fakkeenya kan ta'edha jedhee dubbata. Waa hunda dura immoo dhalateera. Waa hunda dura immoo isa uume. Egaa as keessa shakkii jiru deebisuudhaaf akka ta'e argina. Jechichuma gaafa argitanii Waaqayyo ijaan hin argineef Kiristoos fakkeenya. Macaafa Ibrootaa boqonnaa 1 lakkoofsa yeroo laaltan Waaqayyo Kiristoos Waaqa isa mul'anneef fakkeenya ta'e kanas. Waaqa fakkeenya kan ta'e. Fakkeenya jechuun kooppii jechuu miti. Orijinaalii jira, kooppii jira akka waan jechuu miti. Jecha afaan Giriikiitiin gaafa laaltanii isa kan fakkaatu, isa mataasaa kan ta'e, Waaqayyo kan ta'e, isa hunda dura ture jechuudha. Yaanni kun gaafa ilaaltan. Kanaaf Kiristoos ergaa Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti ilaaltan Kiristoos inni Waaqa ture, inni kabaja guddaa keessa ture, inni waa hunda uume, ilmoo namaa cubburraa fayyisuudhaaf
waaqummaarraa foon uffatee lafa kanarratti dhachuu isaa ergaa warra Filiphisiyoos kanarraa argita. Kanaaf Kiristoos waa hunda ol ture. Waa hunda in dhalate Kiristoos lafa kanarratti foon uffatee dhalate yeroo jedhamu saniin dura Kiristoos hin turre haaraa dhufe. Amma immoo lafa kanarraa deemee amma immoo hin jiru akka waan jechuu wayii miti. Kiristoos waa hundas dura ture ammas jira bara baraan jiraata. Macaafa qulqulluun keenya kan barsiisu ergaa wangeelaa kan nutti himu kana. Kanaaf Kiristoos maaram durbaa dhachuun isaa dhugaa ta'e otoo jiru nama ta'e otoo lafa kanarratti dhufeen dhugaa ta'e otoo jiru saniin durallee ture Kiristoos. Namootatti kan mul'ate of course yeroo sani. Namoonni ijaan argan yeroo sani. Garuu Kiristoos saniin dura nama waa hunda uumuudhaan ergaa warra Ibrootaa kana boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kana irra deebitanii gaafa laalta waa'ee kanaa argitu. Waaqayyoon karaa Kiristoosiin waa hunda uumuusaa. Kiristoosiin uumuusaa, Kiristoosiif uumuusaa, Kiristoos mataan isaa waa hunda uumuusaa argitu. Seera uumamaa gaafa argitan uumama yeroo uumamu Kiristoos akka uumaa Waaqa Abbaa wajjin ture jalqaba boqonnaa jalqabaarraa jalqabdanii dubbiftu kan argitu. Kanaaf fakkeenya ture. Isuma mataasaa Waaqa ture. Inni waa hundaa ol ture. Jedhee dubbata lakkoofsi 15 kana gaafa argitan. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee Kiristoos gaafa dubbannu kana emphasize gochuu kan barbaadu Waaqayyoon mataansaa foon uffatee ilmoo namaa fayyisuu lafa kanarratti dhufe. Fakkeenya Waaqaa kan ture. Mataansaa Waaqa kan ture jechuudha. Jecha hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a yeroo baay'ee. Fakkeenya yeroo jedhamu isa mataasaa miti garuu isa fakkaata jechuu fakkaata. Akkas miti garuu aayikanii mataasaa yookaan immoo mataasaa Waaqa kan ta'e yookaan immoo isuma mataasaatiin Waaqa kan ta'etu foon uffatee achi as bahe jechuu isaati. Kanaaf Waaqayyo Kiristoos waa hunda ture. Lakkoofsa 16 gaafa argitan waanuma kanarra deebi'ee dubbata. Kiristoos waa hunduu isaan uumame. Wanni lafarratti mul'atu kan hin mul'anne aangoo hunda kan qaban karaa isaatiin uumaman isaaf uumaman. Isatu waa hunda uume isaan hin uumamanii. Kanaaf Kiristoos maalidha? Waaqa mataa isaati. Kiristoos maali? Qulqulluu Waaqati, qulqulluu namaati. Nama fayyisuuf foon uffatee lafa kanarratti dhufe. Garuu immoo Waaqa ture. Waaqa ture ammas Waaqa bara baraan Waaqa inni gooftaadha. Kanaaf waa'ee Kiristoos yeroo dubbannu kaasirratti namoonni chaalenjii ta'aa turte waldaan warra Qolaasees kun. Bara kanallee namoota baay'eetu chaalenjii ta'a waan kanarratti. Maal jechaa ture warri Qolaasees kana keessi? Kiristoos kun nama qulqulluudha. Nama cubbuu argaa turanii bira jiraachaa turanii barumsa isaa irraa fudhachaa turan. Nama qulqulluudha garuu Waaqa qulqulluu miti. Waaqa waa hunda uume miti. Fakkeenya Waaqati malee yookaan immoo ergamaa Waaqati malee inni mataan isaa Waaqaa miti jedhanii yaadaa turan. Kana chaalenjii godhaa jira ergaa Waaqayyoo kun yookaan deebiin wangeelaa kun karaa Phaawulosiin. Kanaaf lakkoofsi 16 inni Waaqa ture, waa hunda ture, aangoo warra qabanii hundaa ol ture, isatu waa hunda uume, ofiif uummate jedhee waa'ee kanaa dubbataa jechuudha lakkoofsa 16 gaafa argitan. Kanaaf barumsi sobaa kun waldaa warra Qolaasees kana keessatti babal'achaa akkaataan ittiin ture kana. Kanaaf namoonni Waaqa Kiristoos mataasaa akka warra ergamtootaa akka angels warra jedhaman kanatti ilaalanii Kiristoos akkaataa kanaan ilaalaa turan. Kiristoos garuu akkas miti kan ture. Waaqa ture, waa hundaa ol ture. Har'allee bara kana keessatti rakkinni ilmoo namaarra jiru tokko maali? Kiristoos Waaqa ta'uusaa amanuu caalaa fakkeenya Waaqaa ta'ee akka warra malaa'iktotaa yookaan akka warra ergamtootaatti isaaf sagaduu barbaadutu jira. Kiristoos garuu akkas miti. Inni waa hundaa oli. Kiristoos waa hunda kan uume isa. Galata lakkoofsa 16 kana gaafa ilaaltan waa hunduma ol warra aangoorra jiran. Warra aangoorra jiran namoota jechuun miti. Hafuuran samiirra kan jiraatan, lafarra kan jiraatan, dura kan turan, amma kan jiran isatu uume ofiif uume jedhee duba lakkoofsa 16 kana gaafa ilaaltan. Kanaaf warra kanaan dogoggora qabaachuu isaanii akka isaan of sirreessan, akka karaarra isaan of buusan. Kiristoosiin waa hunduu uumame, ofii isaatiif ofiif uume. Isa warra Qolaasees kana dhaggeeffadhaa, kana hubadhaa. Bara kanallee kana kan namaa barbaachisu. Namoonni wangeela kana dhaggeeffatan Kiristoos fayyisaa ta'uusaa kan amanuun barbaachisaa ta'uuf. Iccanni guddaan, misxirri guddaan, dinqii guddaan ilmoo namaatiif galuu qabu tokko jiraate Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin mul'ate. Foon uffatee dhufe.
ilmoo namaa fayyisuuf jaalala guddaa fannoo irratti ol ba'uudhaan nama adabamuudhaan adabbii waaqayyoon ilmoo namaarra fiduu yaadee karoorse hundumaa saatisfaayi gochuudhaan waaqayyo bakka keenya bu'ee cubbuu keenya karaa waaqatti araarse nu fayyise. Kana dhugaa wangeelaa kana hubachuun ilmoo namaatti baay'ee barbaachisaadha. Kiristoos waaqa ture, namallee ture. Inni waa hunda ol ture. Lakkoofsi 17 waa'ee kanaa dubbata. Inni waa hunduma dura ture. Karaa isaa wanti hundumuu iddoo godhatee jiraata. Karaa isaa waa hundumtuu iddoo godhatee jiraata. Inni waa hunda dura ture. Isa dura wanni ture tokko iyyuu hin jiru. Ilaalaa gaama seera uumama saayinsiitiin ol laaltanii waa hundumtuu seera fiiziksiitiin gaafa laaltanii wanni tokko warraa jalqabe. The beginning macaafa qulqulluun keenya yeroo dubbatu jalqaba yeroo jedhu yeroo san jalqabe waaqayyoon jechuu miti. Waaqayyoon jalqaba kana hunda ture jechuudha. Seera uumamaa gaafa laaltan in the beginning waaqayyoon jalqaba maal uumeera? Samii fi yookaan waaqaaf lafa kan uumeera. Saniin dura garuu waaqayyoon tureera jechuudha. Waa tokko uumuudhaaf wanti isa dura ture jiraachuu xira jiraata. Kana gaafa laaltan Kiristoos uumama lafaa dura, uumama ilmoo namaa dura ture. Inni mataan isaa waa hunda uumaa ture jechuu isaati gaafa laaltan. Kanaaf waa hunda dura ture. Waa hunda dura Kiristoos ture. Kanaaf Kiristoos waa hunda ture kuni waa hunda iyyuu isatu qabee jira. Uumuu duwwaa miti immoo hojiin Kiristoos waan nama ajaa'ibu. Waa hunda inni uume akka sustain godhan akka jiraatan. Ibin mataan keenya amantoota taanee akka jiraatan. Ibin namoonni ilmoon namaa akka jiraatan gochuudhaaf waa Kiristoos uumuu duwwaa otoo hin ta'in fayyisuu duwwaa otoo hin ta'in sustain akka godhu akka jiraatan hooldi godhee kan qabee jiru mataa isaa Kiristoos akka ta'e ergaa wangeela kutaa lakkoofsa kanarraa arguu dandeessu. Waa hunda dura ture, waa hundumtuu isaan dhaabateera, isaan jiraata. Maal Kiristoos malee maaltu dhaabatee jiraachuu danda'a saba Waaqayyo? Baanee galuun, dhaabbachuun, tajaajiluun, ijoollee godhachuun, hojjechuun, waan adda addaatiin jiraachuun everything Kiristoos alatti wanni ta'uu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf Kiristoos dhaadannoo miti yookaan immoo illuuzinii miti yookaan immoo Kiristoos waan imajineeshinii tokko miti. Kiristoos riil kan ta'e, jireenya kan ta'e, lubbuu kan namaa kennu, kan nama fayyisu, araara kan fide, waaqa ta'e waa hunda kan uume, jireenya keenya keessa kan jiraatu nullee jireenya isa keessa kan jiraatu jechuudha. Kanaaf Waaqayyo karaa Kiristoosiin fakkeenya ta'e as ba'e kuni waa hunda uume, uumuu duwwaa miti. Waan uume kana hundumaa wal qabatee akka jiraatu, iddoo godhatee akka jiraatu kan godhu Kiristoos. Kanaaf Kiristoos waa hundaa oli jedha ergaa warra Qolaasees boqonnaa tokko lakkoofsa 17 kana gaafa ilaaltan hoolli godhee kan qabe Kiristoos mataa isaa akka ta'e. Lakkoofsa 18 kanumarraa argite. Inni mataan isaa mataa waldaa kiristaanaati. Inni mataan isaa mataa waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanaa kan dhaabe isa, kan jiraachise isa, sustain akka gootu kan godhu, kan jiraatu isa, hunduma dura kan ture isadha. Hunduma dura abbaa kan ture, fakkeenya kan ture. Kiristoos mataa isaati. Permanentii kan ture. Waa hunda gochuu kan danda'u. Waaqayyo kan ta'e Kiristoos mataa isaati. Mataa waa hundaatiin. Mataa eenyuti? Mataa ilmoo namaati. Mataa waldaati. Kana kun fakkeenya mataa waldaati yeroo jedhu Kiristoos fakkeenya namni ittiin hubachuu danda'u. Ergaa warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 15 boqonnaa 5 lakkoofsa 23 gaafa laaltan waa'ee abbaa manaaf waa'ee haadha manaa lakkoofsa 50 lakkoofsa Efesoon 5:23 gaafa laaltan Kiristoos fakkeeffamee kan dhufu waldaa kiristaanaa wajjin akka ta'e ergaa kanarraa argitu. Haadha manaa kee akkuma Kiristoos waldaa kiristaanatiif du'e haadha manaa kee jaaladhu, jaalala ishiitiif haga du'aa jaaladhu. Abbaa haadha manaatiin immoo Kiristoosii waa hundumaa akkuma Kiristoosii aboomamta. Waldaa kiristaanatiin wal fakkeessee kan himaa jiru gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Olaantummaa waldaa kiristaanaati. Har'a waldaan kiristaanaa olaantummaa eenyuu qabdi? Olaantummaa namaati. Olaantummaa amantaa namaati. Olaantummaa seerati. Olaantummaa namootati. Olaantummaa waan adda addaati waldaa keessatti. Kanatu waldaa kiristaanaa keessatti amma namoota walitti buusaa jira. Waldaa kiristaanaa karaa adda addaatiin jeeqaa jira. Otoo Kiristoos olaantummaa waldaa keessatti argate nama hundumtuu Kiristoosiif submit godhe. Nama hundumtuu gaggeessa waldaa, miseensi waldaa, everybody waldaa kiristaanaa keessatti olaantummaa Kiristoos kanaaf submit godhe ta'e namoonni haalli itti walitti bu'uu danda'an hin jiru. Har'a akka namoonni walitti bu'an kan godhu nama hundumtuu Kiristoos ofii olitti ilaaluu dhabuudha.
Kiristoos waa hundaa oli. Inni waan goonu arga. Galanni kan isaati. Kan nu jiraachise isa. Kan waan hunda dhaabe kan nu fayyise isa jedhanii ilaaluu dhabuutu fedhii uumaa. Fedhiin kun konfliktii uumuudhaan namoonni karaa adda addaati waldaa kiristaanaa keessatti walitti bu'aa oolu. Kanaaf Waaqayyoon namitti walitti bu'iisa waldaa kiristaanaa keessaa galatan argatu. Kabajan argatu. Kabajni Waaqayyoo kan jiru. Ulfinni Waaqayyoo kan jiru mataa isaa keessa. Garuu ulfinni Waaqayyoo immoo ijoollee isaarraa ilmoo namaa uume kanarraa Waaqayyoon akkuma warra Israa'el biyya Gibxii irraa baasuudhaaf kabajaaf tajaajilaaf ulfinaaf achii baase har'allee ijoollee isaa Kiristoos kanaaf fayyisa. Ergaa warra Efesoon boqonnaa 1:4 gaafa argitan otoo addunyaan kun hin uumamin dura Waaqayyo nama isaaf ta'u fo'ateera. Karamiin karaa jaalalaatiin. Jaalalli Waaqayyoo otoo addunyaan kun hin uumamin namoota isaaf ta'an filate. Karaarra buuse. Filannaan kun haasaa baay'ee of keessaa qaba. Walumaa gala gaafa ilaallu garuu yaadni Waaqayyoo karoorri Waaqayyoo namoota irra jiru jechuu isaati Waaqayyoon ulfinni isaaf haa ta'u.